dubartii teenya gudeedaa qabeenya keenya saamaa dachii teenya weeraraa biyya kana bulchaa jirtanii jedheen kaleessa mana murtiitiin jedhee bar jarri bara achitti Jawaar sodaatuuf Jawaar yoo du'e hin du'a goota jaraan sujuudu walin madaalanillee walin madaalan namni nama isa madaaluu waa deebii deebisa jarri kuni mallaqatti amanu doolaaratti amanu paawonditti amanu yuurotti amanu birritti amanu birriin dalaguutti jiran malee Itoophiyaas ijaaruu fi miti Itoophiyaas diiguuf deemu naa qabadhaa Oromoo guutuu haasawa Jawaar Mohaammed akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessa jira dhageeffadha Oromoo jedha dubbii Jawaar kaleessa dubbaterraa umrii keenya guutuu kan nuti qabsoofne haqaafi sirri qabsoo keenyatis abbootiin murtii abdii biroo ta'an kunoo argineerra jarri kuni warri amma mana murtii ufiin jedhu kuni faallaa haqaa akka ta'an jarri mana murtii ta'an kuni faallaa dhugaa akka ta'an isin agarree jirraa jedheen ani ka qabsaa'e haqaa fi dhugaaf qabsaa sobaaf hin qabsaa'u kanaafuu hojii keessan arginee jirraa jedheen akka isin sobaaf qabsooftan akka isin dhugaaf hin qabsoofne wanti kuni garuu hamma gandaa fi aanatti deemuu qaba jedhe maal jechuu isaati hamma tokko poolisii galatoofate poolisii achitti isaan eeggan ka eeggumsa isaanii godhan ka amma Jawaar fa'aa afoo jiran jechuudha galatoonfatuu barbaada maal jechuu isaati poolisoonni kuni waan baay'ee nu gochuu jirtanii eeggumsi isin nu gootan gaariidha eeggumsi nu godhamaa jiru kuni gara aanaa gara gandaatitti gasiquu qaba ummanni keenya ummanni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jira qeerroo fi qarreen dargaggeessi jarri sunis akka hin dhiitamne akka miidhamne akka beelaan hin miidhamne akka hin duune mirgi isaanii akka kabajamu waan kana faffacaasuu qabdu ka jedhu darsii kenneefi jechuu kaleessallee mana murtiiti abbootiin alangaa dhiibbaa mootummaa isarratti jiru ni hubanna jarallee baritti maa jira isinis rakkoo isinirra jiru numa beeynaa jedhanii jira abbootii wanni jechuudha ka achi jiran isin garuu aangoma keessaniif dhugaadhaaf amanamoo ta'a aangoma keessan kanaafuu waan gaarii dalaguudhaaf dhugarra yoo isin dhaabattan dhugaaf yoo amanamoo taatan isiniif bareeda ka jedhu abbootii mana murtii jechuudha warra achi jiru saniifis gorsa dabarseef jechuudha obbo Jawaar Mohaammed kuni jechuudha mangistiin jechuudha mangistiin Oromoo miliyoona 60 abbaan qeerroo jechuudha mana murtiitiif gorsa akkanaa dabarse achirraa maal jedha dubbii siyaasaatirraa bilisa ta'aati hojjedha ergite akkana mana murtii jechuun dubbii siyaasaa irraa bilisa ta'ee hojjeta lamee laala darsii Jawaarii kanaa jiran darsii kennaafi bar al darsatu darsiyyaa mana murtiitii darsii kennaa jira bar jarri hidhanii bira taa'u inni dhufee darsii kenneefii deema amma gaafa guyyaa 8 illee dhufee darsii kennaafi leenjii kenneefii deema bar leenjii isaa bar Jawaar Itoophiyaa leenjisuu jira biyya ummata jazbaa kana leenjii kennaafii jira polotikaa isinitti eegumsa nu godhaa jirtan kabajaa fi eegumsi nu gootaniif hedduu galatooma argite eegumsa nu gootaniif baay'ee isin galatoonfanna eegumsa kana garuu namoota akka keenyaa beekamtii qabaniif qofa ta'uu hin qabu ilamee ilaalaa jiran eegumsi kuni nama akka Jawaar Mohaammed beekamtii qabu kana qofa osoo hin taane gadi bu'uu qabdan jeen haga gandaatitti haga aanaatitti ummata miiliyeenaan hiitanii ummata hiitan kana hundaaf eegumsi gaariin godhamuu qaba akka isaan hin miidhamne akka isaan beelaaf hin saaxilamne akka isaan dhukkuba koronaa vaayirasii kanaaf hin saaxilamne rakkoo isaanii kana sirritti eegumsa godhuufi qabdan ka jedhu darsii dabarsaa oolee jechuudha kana darsii ka kennu kun eenyu beeytanii xaqlaay ministeer Abiyoot Kaasaa osoo hin ta'in obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitii darsii kana kennaa deemaa jechuudha nama ilaalaa jiran hidhaa keessa taa'ee saba isaatiif mana murtii akkana godha akkanatti ummata keenya nuu qaba warra hiitanis nuu kunuunsa hin ajjeesina dhukkubaaf hin saaxilina kana ka godhe Jawaari hidhaa keessa taa'ee Oromoof yaadaa jechuudha maaliif ummanni kun saba isaatii foon isaatii dhugaaf waan qabsaa'uuf haga jiru dhugaa dubbataa jechuudha haga gaafa du'utitti nuti marti ni duuna beeka hundi kennaa nu duuna har'a fakkeenyaaf warri paartii bilisiginnaa kun maal jedhaa Jawaar mana hidhaa jira achitti hafaa nuti warri badhee jiru rakkoo hin qabnu isintu du'uu danda'a dura hin beekamu namni ka du'u guyyaadha malee hidhameef yookaan dhibameef miti jechuudha warra mana hidhaa Oromiyaa guutuu keessa jiraniif eegumsii fi kabajaa kennaafi ilamee ilaalaa jiran mana hidhaa Oromiyaa hunda keessa warra jiran
eeggumsaaf kabajaa kennaafi. Yaa Jawaar Muhammad isi yaa Jawaar nu boonsita bara ati gizee kamuyyuu nu boonsitaa jechuudha. Hin ajjeesinaa hin reebinaa jedha. Maal jedhaa dullaan hin rukutinaa hin beelessinaa ummata kana jechuu bara mana murtiititti maaraa bara. Nuti hidhamtoonni siyaasaa kan nuti hidhamne garaagarummaa warra aangoo mootummaa qaban wajjiin qabnu kana qofaaf hidhamne jedheen nuti waan Abiyyi Ahmadiin faallaa walii deemne qofaaf hidhamne malee osoo Abiyyi waliin dhaabbanne ni dhabnu jedhee mana murtiitiin jedhaa jira. Waan biraa badii takkallee hin qabu nama ajjeefne yakka takkallee hin dalayne jedhee mana murtii. Namoota hidhuun ajjeesuunii fi biyya akka baqatan gochuun biyya nagayaa itti fuftee hin jirtu. Ila laalame mee laala darsii jedhan nama ajjeesuudhaan nama baqachiisuudhaan nama hidhuudhaan dubartii gudeeduudhaan biyyi nagaa taatee itti fufte takkallee hin jirtu. Darsitu darsi. Mee laala jedhan jarri as waaman darsii kenneefi hidhadde bayin jarri as waaman darsii kenneefi hidhadde leenjii kennaa jira bara leenjii ji'a lamaa kennaa ture amma gara ji'a sadiitti deemaa jira gurbaan Jawaar Muhammad kun jechuudha. Mana murtiitu leenjisaa jira mana murtii kana leenjii kennaafi jira bareedaadha leenjisu. Kanaafuu biyyi bifa kanaan jijjiiramtee gara fuulduraatitti itti fuftellee hin jirtu jedha. Biyyi jijjiiramte takkallee hin jiru. Namoonni kumaatamaan dhiibbaa kana biyya keenyatti baqachaa jiran sababni isaa hidhaa fi ajjeechaa as jiru irraa ka'eeti. Mucaa keenya Hacaaluu ajjeesanii hoggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyyaa kan dhiiga jirtan isin warra mootummaati. Nama ajjeesuudhaan nama hidhuudhaan kaan biyya baqachiisuudhaan biyya kadeegaa jiru isin warra mootummaati jedheen. Mootummaan ni dhufa ni darba. Dhugaadha boo. Mootummaan ni dhufa ni darba. Biyyi garuu akka itti fufu yoo barbaadame haqa kabachiisuun haqni aangawoota mootummaatii olii jedha obbo Jawaar Muhammad. Kana fakkaata maal jechuu isaati? Itoophiyaan akka Itoophiyaa taatu yoo barbaaddan, Itoophiyaan akka itti fuftu yoo barbaaddan, Itoophiyaan akka Itoophiyaatti yoo jiraattu barbaaddan haqarra dhaabattanii dhugarra dhaabbatanii biyya tana ceesisuudha nama hidhuu fi nama ajjeesuudhaan biyyiin guddattu jedhe. Kana kaleessa darsiin Jawaar mana murtiitii kenne. Jawaar darsii ji'a lamaati jira. Haga inni darsii kennuuf numa laallaqame uummanni kun leenjii irraa fudhataa jira beeytanii gurbaan kun akkuma isin beeytan Colorado University keessa baratee seeraan eebbifame. Freedom itti amana. Dimokiraasii dhugaatiitti amana, dimokiraasii haqaatiitti amana Jawaar Muhammad jechuudha. Kanaafi maal gochuutti jiranii manni murtii Jawaar achi kaanii barumsa irraa fudhachuutti jiran. Biyya tana akkamitti jijjiirra, akkamitti dimokiraasiitti baafna. Leenjii kennaafi jira waan biraatiif achi hin taa'u Jawaar. Isinitti immoo Jawaar leenjii kennaafi jira mana murtii leenjisu jira. Itoophiyaan akka Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceetuuf leenjii kennaa jira mana murtiiti. Amma torbee dhufuun argitan waan haarawaa dhufee kennaaf jechuudha. Kanuma wanni ani isinii dubbisuu barbaadu ajandaan biraa ajandaan kiyya karraa maali? Aboo sheer godhaa jechuudha Oromoo. Sheer godhaa harki isin hin didini. Sheer godhaa callaanatu jedhe. Maaltu amma wanni ajaa'ibaa maaltu isin gammachiisa? Qeerroon biyyaa nu boonsee jira jira. Qeerroon nu boonsee jira. Qeerroon Harargee wacaafaa isaa qopheeffatee mishingaa keessatti galee dhukkee irraa kaasaa jira abboo Ayisuusii ama baalii xiqixqixii isin jettan kana amma wanni takka socho'aan jira. Jimaan takka gara Finfinnee dhufaan jiru. Oromiyaa guutuu keessatti uggurri naannoo maratti akka ajaa'ibaa kanatti itti fufaa jira. Maali kun? Oromoon wal dhaga'uu isaati. Oromoon tokkummaan jabaachuu isaati. Oromoon cimuu isaati. Jabaannee itti fufuu qabna. Jabaannee itti fufuu qabna. Ani wallahi dhugaa rabbiititti natti tole bakka. Uummanni keenya kuni biyya keessaa biyya alaatti akkana tokkummaadhaan walii galteedhaan ka'eetiniin qabsoo agana gaga'u kana xilaata dura dhaabbatee qawwee dura dhaabbatee rasaasa dura dhaabbatee injifannoo cucululuqa akkanaa kana galmeessu jechuun Oromoo makanaa inni goota ta'e ilaalame. Oromoo makanaa inni jegna ta'e ilaalame. Amma maal godhaa jiran beektanii? Oduun amma nagaya gara Adaabbaa gara Dodolaa kanarraa maal godhaa jiranii warra asiin dura walitti qabanii guuranii hidhan. Gara aanaatitti gara federaalaatitti isin dabarsinu. Mallaqa 500,000 akkasas kennaa yoo irras ol isin dabarsine gadi isin furanii birrii 3,000 4,000 isin gaafatu mallaqa kennaa gadi isin dhiifnaa waan jedhu jiram. Ilamee ilaala bara amma birrii sassaabachuu deemaa jiranii. Mallaqa dhabanii jiran rakkatanii jiran. Birrii dhabanii jennaan hidhamtoota hidhan birrii 1,100 as kennaa jedhanii jiran isin baasna. Yoo ammoo ol isin dabarsine gara godina yookaan aanaatitti federaala
birrii 3,000 4,000 kafaluu dandeessu. Bar kuni waan amma qabatamaan jiru sa'aatii ammaa kanatti waan mootummaan kun itti jammareem. Mallaqa dhabee jennaan mallaqni jalaa qaqal'attee jennaan achi deemanii akkasiin argitan kanatti waan hin taane dalagan. Ummanni keenya qeerroon galatooma. Baay'ee nu boonsitanii qabsoon isin itti jirtan qabsoo wareegama qaalii isin kafaltanii mootummaa kana dura dhaabbattanii uggura geejjibaa gootanii karaa itti cuftanii isa salfachiiftan kana galatooma. Galanni keeti qeerroo. Galanni keeti akkuma isiniin jenne wacaafaa qopheeffadha. Halkan malee hin cufinaa karaa. Halkan malee makiinaa labsii keessan cabsee deemu badhe maalaaltanii wacaafaadhaan. Wacaafaa hin beeytanii miree wacaafaan bakka fedhe dalaga. Meetira meeqatti poolisii maayyuu wacaafaan dhukkee kaasuu dandeettanii barirra. Wallahi hin barbaanne malee poolisii mataa isii wacaafaan gaara baatanii itti gadi dhiisinaan dhukkee irraa kaastan. Garuu poolisii tana isiniin hin jennu mee geejjibu marratti wacaafaan fudhaa. Poolisii illee wacaafaan badaadha dhugaa isinii hima. Dhagaan tokkocha amma poolisii irra yoo bu'e daqiiqatti mataa cabsee ajjeesa jechuudha. Kanaaf poolisii ajjeesaa isiniin hin jennu. Amma qabsoon keessan maali karaa ugguruudha. Geejjiba ugguruudha. Nama makiinaa sanirraan dabarsee deeme kacaccabu makiinaa isaa kacaccabu bilillee isaa ufii isaaniitii cinqamanii osoo qeerroo jalaa dheessan. Osoo qeerroon tarkaanfii nurra fudhatti jedhanii dheessan makiinaa walirra baasanii wal caccabsu jiru. Maaluma tokkana isin cinqe makiinaa keessan qabattanii mana hin teessanii. Makiinaa keessan qabdanii mana yoo teettan maal ta'a makiinaa keessan ayisuusii gadi baastanii osoo qeerroo jalaa dheessitan ayisuusii taan irra baastanii caccabsitan. Yaa ummata keenya yaa abbootii qabeenyaa Oromoo qakeenya guddaa Dinquu Dayyaas irraa fudhadha. Obbo Dinquu Dayyaas mootummaan naafxanyaa Abiyoot Kaasaayee Camadaa Shimallis Abdiisaa Cunduuraan kuni soodaree isaa waan inni godhee agartanii jirtan. Jalaa ugguree rooba itti galchee lolaa itti galchee qabeenya biiliyeena meeqa akkasitti balleesse. Har'a wanni isin gadi bayeetiin makiinaa keessan oofaa qixqixii keessan oofaa ayisuusii keessan oofaa isiniin jedhuuf isinuma jalaa balleessuufi malee waan birii miti. Wacaafaan tokko akkana godhee qeerroo yoo isin gaffure bilillee keessan guutuu daaka. Isin ammoo ammallee dhagaa nutti deebisa qeerroon ammallee bilillee nurra caccabsan nuyyuu nu ajjeessa osoo jettan osoo ariitan makiinaa biraarra baastanii makiinaa gaacha'ee haadisii arabni jedhu san uunfaal jedhama. Wanni fidaa jirtan jechuudha makiinaa irratti rakkoo fidaa jirtan qabeenya keessan balleessaa jirtan. Kanaaf labsii qeerroo kabaja ummata Oromoo kanaafis kabaja laata. Ummanni Oromoo waan barbaadu yoo argate rakkoo takka nama takka malee hin barbaadu. Ka rakkoo qabu ummanni kun mootummaa waliin ajjeechaa gidiraan ummata keenyarra haga dhaabatutti qabsoon hin dhaabbatu. Haga waraanni isaa mooratti deebi'utti qabsoon hin dhaabbatu. Haga waraanni inni Oromiyaa kutaa 11 keessa gadi dhiisee galgala ganama ummata keenyaan doorsisu kuni ka'ee mooratti deebi'utti araarris hin bu'u nageennis biyya sanitti dhufullee hin jiru. Biyyi akkanatti guddatu takka illee hin jiru. Awwaata akkasinitti hima Oromoo. Abiyyiin kun haga ammaa maa jira beeytanii? Abiyoot Kaasaayee Camadaa kun haga ammaa maaliif achi jira beeytanii? Wallaahi ummata Amaaraatu irra dhaabate. Ummanni Amaaraa irra dhaabachuun maali?